ወዲያውኑ ስልኬን ያዝኩት። ቆይ አንዴ ብዬ አስገባሁት። እንደወጣው ወጥቼ እዛ ጋር ስደርስ ስኪሊዮ ቤት ሳየው ኦልሬዲ ቴክስት ገብቶ ህብረት ባንክ 10,000 ብር ገብቷል። ኦልሬዲ ገብቶላል። If I be a prophet of God, miracle money now to prove you sent me. I decree and declare that today miracle money yokan tajajil qarshiidhaan argamu kunis qarshii dinqiidhaan dhufe baankii accountii giphii yokan kiisii akkasumas waalitii keenya keessatti tajajila ammuma ajajuudhaan ta'uudha. Miracle money tajajiltoota prosperity gospeliin beekamaniin kanneen akka Kenneth Hagen, Kenneth Copeland din durfamaa akka turee fi suutas gara biyya Awurooppaa fi Afrikaa seenuu danda'eera. Haala amma jiruunis Afrikaa dhiyaa fi kibbatti hedduu beekamaa akka ta'e ni dubbatama. Afrikaa keessatti namoonni daran abbaa warraa yookaan warra miracle money jedhamuun tajaajilan kan dursaa ture Prophet Jeremiyaa Osootoodha. Namni kun Nigeeriyaa keessatti beekamaadha. Akkasumas Emmanuel Makwenda fi Organta Angle tajaajila dhiyeenyatti beekamoodha. Shepherd Bushurnis bara 2000 Itoophiyaa dhufuudhaan garma balkumee dinqii kana agarsiisee deeggartoota hedduu horate. Isaafis milkaa'uu baatu. Dhiyeenya asitti profeetii fi apostoloonni kanneen ofiin jedhan namoonni baay'een mul'achuu erga eegalan siniif ankaradhaa miseejii siniif galu eegaa qarshiitu akkaawuntii keessan irratti gala jedhee yeroo kadhatuuf ni dhaga'ama. Wanti kun diraamaadha moo dhuguma dinqii sirriidha? Wanti kun diraamaadha moo dhuguma dinqii sirriidha? Qarshii nuti hin beekne miseejiin yoo nuuf galu akkaawuntiin qarshii keenya simatu kun siistamii akkamiitiin seena? Egaa amma Prophet Miracle Teka jedhamuun namni beekamu waldaan isaa dhuqaa booraa yookaan haayolatiitti kan jiru kun kiisii namoota irratti akkaawuntii baankii namoota irratti dinqii gargar hin cinneef akka ta'uu fi qarshiin akka guutamu utuu kadhatuu fi dhaga'ameera. ወዲያውኑ ስልኬን ያዝኩት። ቆይ አንዴ ብዬ አስገባሁት። እንደወጣው ወጥቼ እዛ ጋር ስደርስ ስኪሊዮ ቤት ሳየው ኦልሬዲ ቴክስት ገብቶ ህብረት ባንክ 10,000 ብር ገብቷል። ኦልሬዲ ገብቶላል። በኢየሱስም ያንተ ቴስቲሞኒ እንዲወለድ ጸልያለሁ። ያንቺ ቴስቲሞኒ እንዲወለድ ጸልያለሁ። ያንቺ እንዲወለድ ጸልያለሁ። በኢየሱስ Namni kun Shepherd Bushurii fi Organt Angliif ijoollee afuuraa isaa waliin hariiroo guddaa akka qabu suuraawwan adda addaatiin mul'ateera. Bu'uurri tajaajila Miracle Money Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 24 hanga 27 dha. Yesuusiif bartoonni isaa Qifirnaahomatti galaan warri gibira mana mootummaa fuudhan Phexros bira dhufanii barsiisaan keessan gibira mana qulqullummaa hin baasu jedhanii isa gaafatan. Phexros immoo deebisee lakkiin baasaa jedheen. Phexros gara manaa dhufee utuu inni hin dubbatin Yesuus maal sitti fakkaata yaa Simoon mootonni biyya lafaa qaraxa yookiis gibira eenyu irraa fudhatu? Namoota isaanii moo yookiis namoota warra hormaa irraa fudhatu jedhee isa gaafate. Phexros deebisee warra hormaa irraa fudhatu jennaan Yesuus immoo yoos namoonni isaanii hin gaafataman ka haa ta'uyyuu malee nuyi gufuu akka isaanitti hin taanetti gara ciisa bishaanichaa dhaqiitii qurxummii isa dura ba'u fuutee afaan isaa keessa yoo bante horii meetii akka birrii 2 hin argatta. Obboloota koo kadhatanii dinqiidhaan birriin isiniif galeera. Yesuus ajajee afaan qurxummii keessaa qarshii gibiraaf ta'u argamsiiseera. Kana jechuun qarshii keenya prosperity in the name of Jesus. Finances in the name of Jesus. Money into your bank account. Money into your pockets. Money into your wallets. If I be a prophet of God, let that money appear now. Let money appear in their phones. Let money appear in their accounts. Let money appear in their pockets. In their pockets. In the name of Jesus. Right now, tonight. Begin to check your money. Begin to check your money. Begin to check your money. Check your money. Begin to check your money. Begin to check your money. Tonight. How much is this? It's 150 and I only had 800. Come. Come. Feels like heaven on earth. Something changing. See His glory. Feels like heaven on earth. Something's moving. Something's changing. See His glory. Feels like heaven on earth. Something's moving.
is who? This is what? This is my Lord. He's awesome. He's great. 900. Give Jesus a big. Look at those tears. Miracles are one, the sound of many waters, heaven on earth, there is lightning and thunder. Miracles and wonder, sound of many waters. This gentleman, when he left Johannesburg, there was only 18,000 in his church account, and they're in the process of building. There was nowhere that he was expecting money to come from. But when you declared miracle money, there's 55,000 in his bank account. Papa! Yeah! Papa! Hey! If you believe it, shout yes! Yes! She saw in her bag extra 50 puller. Just appeared there. Jesus! Jesus! She's happy. As you can see. 50 puller appeared in her bag. What's happening? Another miracle money. Papa, this woman had no money on her. She's just put her hand in her back pocket. Back pocket. Look at that, look at that, look at that. Look at that. Money has just appeared in her pocket. This is 600 puller. 600 puller. 600 puller. 600 puller appeared from nowhere. She is crying. You think we are joking? Jesus. I said check your pocket. Let me pray at that again because you are not hearing me. One. Now there are 4 people. Money from nowhere. Another one 51. 51. He only had 40 puller on him. He's found an extra 10 puller. He doesn't know where it came from. Miracles, miracles. Miracles all over tonight. What's happening? What's happening? Money. I got the other extra money. Come in. What happened? The other pocket. You found Papa, money this in your is pocket. amazing. Papa, this is amazing. What is that? This How much is this? more than 1,000 puller. 1.1. Wait. 1,900 puller. Papa, major prophet. Yes. He had 20 puller with him in his pocket. When you prayed, 1,900 puller appeared in his pocket. Jesus. Again, the lady just counted 600 a few minutes ago. She's counted the money again. It's increased to 1,000 puller. She only had these coins. She only had coins, and you can see these are the coins she's got in her hands. And last. We got a miracle here. This gentleman has been trying to claim money from the Inland Revenue since 2010. How much? 1,000 in the bank. That's the last 76,000. Where is it? 76,000. Yes. He's just gone to his account. Now it's 100,400. He's received 33,000. This is the before and the after. Where did you go to the bank? Where are you? It's here. He went into the today. To the machine. You went to the machine. From 76,000 to 100,000. Is it there? 76. Do you see the 76 on the side? That's the 100 there. Yes! Listen. What do you think? What do you think? He's awesome. He's awesome. Awesome.
Now, if God can do this for you in a night like that, like this, may everything that you were missing come speedily. May businesses begin to work speedily in the name of Jesus. The same voice that spoke miracle money into existence, may it be the same voice that bring the business into success.